amma mee jaarsittiin kun nama dhaarsitu dhugaa rabbii. Birrii biran darbanii je'ee birrii isaatiin birriidhaan nu bituuf immoo maal yaadeeti meem yaa baabba maal ammayyuu hin banne wantichi inuma jira hin duune ay simmeetii sirran dabarre amma namichoo Itoophiyaan birrii biran dabartu nu seemoo jaarsi maal ta'e shufi jedhatanii ilaali biyyoo abbaa keetii haa ilaalan dacheessi haa nyaattu hay du'aa jiraatti du'e ilaali jaan korokora kottu ilaali jaa hinjirtu isheenoo jedha hinjirtu isheenoo hinjirtu jedha moo hinjirtu hin hojjedhu mana kanaa biiroo nageessan isheen dhuftu isheettan himaa fudhadhu deemi birrii keetteen mucittiin gubasiidha. Ijoollonni warroonni haaraan reef adeemanii waan akkanaan beekan isaaniin galu jechuudha. Nyaatamuu danda'u. Maaliifi afaan hin beekanii waan namni jedhu waan haaraa isaanitti ta'a. Irra guddeessa ijoolleen haaraa biyyarraa deemtan dhugaa rabbii akka cimsitanii of eeggattan. Of eeggannoo guddaa barbaachisa. Ila jaarsadhaa dargaggeessadhaa hin jiru jechuudha. Amma jaarsi kun amma irra dabarree amma simmeetiin hin dulloomne maal hin dhumne wantichi maal ta'e jaarsoon ilaali jedhaamsan ilaali hoodhu birrii kottu ilaali jedha jaali shuufi jedha ila kottu ilaali jedha birrii immoo fudhadhuudhaani amma gaa mucaa birriidhaan bitee ishee goyomsee faana ciisuuf biyyoon abbaa keessi haa nyaatuuti duullacha ilkaan fixaa kun hindee maal ta'e barra ammaati yaa rabbi. Bara kana bara nagaa nu godhi yaa rabbi sibichaa qabna garaa nutti hin jabaanne jaarsa akka kanaaf amma dhuguma rabbii ammatuma isheen faana ciistite simmeetii maqaba amma kun maal ta'e jaarsoon ndee hay ara rabbiin nu haa eegu nu illee warri afaan barreerru warri waggaa dheeraa biyya namaa keessatti turreerru waan hunda adda baafannee beekna garuu ijoolleen reef deeman dhugaa rabbisantu garaana nyaata muulaati goyyumsa muulaati jedheen sodaadha maaliifi afaan hin beekani waan namni jedhu gaariidha hamaadha utuma qoricha isaanii kennanii hodhu dhugi jedhullee qoricha fudhatanii dhuganii du'u maaliif hin beekan ka afaan oromoo isa biyyatti odeessan malee maal beeku ijoollee haaraan biyyaa bahan rabbuun isaanaa eegu malee silaa bara ammaa kunoo jaarsatu jammarela dargaggeessarra darbee jaarsi ilkaan buqqaafatee fixeerullee akkas jedha lasinii gale kanaatiifuu ijoolleen biyyarraa haaraa deemtan akka iddoo itti COC baratan sanaa miti warri COC barsiisan dhugaa rabbiiti wanna mana arabaa keessa jiru miti kan isaan barsiisan indee maaliifidha maal jedhu waan isaan siniin jedhi ja'a hin jedhina siyoo diddan isin ajjeesu jedhan amma mucaan tokko barana maal jetti namichi madaamii kottuu na faana ciisinaan jennaan dhaqeen faana ciisee achumaan garaatti na hafee maal taanaanii faana ciistee jedhanii na gaafatan jennaan maal taanaan faana ciistee jedhee ishee gaafannaani yeroo afaan nu barsiisan yeroo qormaata COC fudhanne wanna isaan isiniin jedhan hunda ishi jechuu qabdu hin jennaan isin ajjeesuu nuun jedhaniiru kanaafanan ishi jedhee faana ciisee du'uu koorra jedheenii jette kun amma akka jedhama dhuguma rabbii akkasitti barsiifama amma ishi jedhe ijoollee mabaran qormaata COC baratan gaafannaan dhugaa rabbii waan isaan odeessan wanna meeshaa mana keessaa miti waan mana madaamii keessatti ilaallatu miti maaliif akka isaan kana barsiisanii ofirraa baafannoodha ta'i ani waan nuti sanaa galuu diti bitaanatti galee jechuudha maaliif wanna mana madaamii keessa jiru miti kan isaan barsiisan maal jechuudha maaliif ijoollee dabarsanii du'atti laatu yoo wallaalanii dhiisanii wanna tokko gaaffii mana madaamii keessa wanna isaan baratan tokkollee hin jiru dhuguma rabbii kanaatiifuu ijoolleen reef biyyarraa baatanii akkanumatti wanta iddoo COCtti baratan sana hundan dalagiina ilaalaa adda baafadhaa iddoo gaaffii isinitti ta'e immoo nama isin dura biyya arabaa keessa jirutti daawwalaati
gaafadha. Yoo nama hin beekne qabaattanii nama hin beekinillee nama wallaaltanirree maatii keessanitti daawwalaatiin ijoollee biyyarraa nuu gaafadhaami. Eji ati gaafachiifadhaa malee akkanatti akka jaamaaf duuda haleelamtanii wanna isaa isiniin jedhan hin dalagiina. Hojii mana keessaa okee rakkoo hin qabu. Bishaan yeroo dhugdanii wanna qadaan isaa hin baname yoo ta'e malee ka banameeru hin dhugiina. Nyaata yeroo nyaattan yeroo isinii kennanu osoo isin bira jirtu kan dalagame waan sin ijaan agartanii ammuma waan ofii irraa nyaatan irraa waan ofii keessaa hammaarratanii nyaatan sana achuma keessaa hammaaranii yoo isinii laatanii akkuma isaaniiti. Yoommoo qobaatti hiikame isinii dhufa ta'e bishaan banamaa isinii laatama ta'e inni akkasii hin shakkisiisaa jechuudha. Kanaatiifuu ijoolleen addisiireef biyyarraa deemtan of eeggannoo cimaa godhadhaa. Amma jaarsichi kun ijoollee afaan hin beekne osoo argate yaabbate wallaahi qabate. Isheenuu gamnadha mucittiin gamnadha viidiyoo irraa dalagdee yeroo isheen dhuftutti agarsiise biiroo nageessin jedha ani mana kanan dalaguu edaa akkasi aayatii jette namichaatiin. Namichi immoo maal jedha isheetiin isheen hin jirtu jedha. Isheen hin jirtu enna hin dhufte kaa isheenii jette isheen immoo jala isinii kana mucittiin gobasii namaati. Waan namaaf gaarii adda baafattee barteetti jechuudha. Warra addisii osoo ta'e wannuma namni isaanii jedhee dalagu malee hamma dhaqanii afaan baranitti baay'ee isaan rakkisa. Kanaatiifuu of eeggadhaa birriidhaan hin bitamina. Guyyaa Rabbi jedhee sooromummaan isinuma dhufaa abbaa qabeenyaa ta'uun isinuma jira. Hamma Rabbiin hin jennetti immoo afaaniif funyaaniin harkaaf miilaan osoo birrii guurre guddinni abadan hinuma hin jirre. Kanaatiifuu of eeggannoo godhaa. Of eeggannoon nama barbaachisaa biyya namaa keessatti jaarsadha dargaggeessadha ijoollee xiqqoodhaan hin jiru jechuudha. Hundiyyuu karaa nama balleessu karaa jireenya namaa gadi qisaasessu barbaada malee karaa jireenya namaa ol guddisu miti. Amma silaa jaarsa kuni ganaa as ilaali kottu oodhu birrii na wajjiniin ciisi kan jedhu intala isaa osoo yaada ta'e intala isaa amma mucaa kana isa viidiyoo isa waraabduu kanaan geessi. Incaalteeyyuu intala isaa ilma isaa fuusisee heerumsiifate manaan dhabu. Inni fuusisiisee heerumsiisee dhala isaallee argeera jechuudha jaarsumti amma birriidhaan nama goyoomsuuf oodhu birrii kottu ilaali jedhee meeshaa isaa qorqoru kun jechuudha. Maal nuyi nama birrii biran dabarre nusi ammoo Itoophiyaarraa baanaanii Itoophiyaa beelaxitti bu'eesse ammoo maal jechuudha. Maal akkanatti nu yaadumsaanii hindee jennaan jenne malee giiloon farda yaabu tureedhaan nuti jireenyaaf jenne gadi jenne.